جباني والجبيسوا والإرامنا هندرا خير بعدين كن قبوا جالان سات مررا ورا ربي ملقس كن نقرر مرة كان الكنسات كتين جالو بعدين مرة خير من ألف شهر كان جدو قرآن الله ربي إنه في ساكن ويريق يا سنارا ashama argafuunee jira jirtu akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii ana birallee nagaa kootii jedha. Egaan har'allee hojii addaatiin dhufee jira jechuudha. Maaliin wanni isin dhuftee kun jechuun keessaniin oolamu akkaan dinqisiifattan waan akkaan dinqisiifattan qabadee dhufee jira. Innillee maal jedhama sandoocha jedhama akkuma mata duree irratti hin agarsiisuuf yaaletti. Egaa asitti shonkortii filfil baaraatti jedhaniini filfila gurguddaa sanirraa jechuudha. Qaaraa gurguddaa sanirraa gosa sadii irraa qopheeffadhee jira. Qullubbii shonkortii hanga qopheeffadhee jira. Asitti immoo saadaan maal hojjetaa jirti? Bismillahirrahmanirrahiim. Raammoo hojjetaa jirti bichaadhaan jedhana. Roobiyaan sanduusha godhii naan jedhamee jira. Ani yeroo hundumaa ajajaan hojjedha ka. Nin beeytanii mireeqima mochee keenya ajajaa hojiirra oolchina waan taaneef har'a kana ajajame kana isiniin jechuun barbaada. Samoonii dura lukkurraa hojjetaa ture jechuudha. Har'aanallee anna ajaa'ibsiisee baay'ee dinqisiifadheetiin isinii fide nyaata. Egaan ani immoo qimamii kana itti naqeetiin urgeessee isiniif qopheessa jechuudha. Egaa asitti kan itti naqaa jiru loomidha jechuudha. Wanti kun afuurri isaa akka qorxummiitti ajaa'a. Kanaaf foolee isaa sanni balleessa jechuudha. Egaan hanga xumura viidiyoo kana nafaana turaan affeerraa kiyya kan yeroo hundumaati. Asitti kan itti naqachaa jiru zibdaa kan dhadharraa hojjetame jechuudha. Daawwattoota kiyya kan itti naqachaa jira jechuudha. Tartiiba wal duraa fi wal duubaan isinii qopheessa. Amma shonkortii kiyyatti naqee xabbasa jechuudha. Mee sirriitti mi'eessa bareechise hojjedhaaf jechuudha. Ramadaana lubbuu soomanaati. Egaa kana nyaachuudhaaf barbaadanii jiru. Akkuma kanaan dura hojjedhee jirutti kanaan dura saaloonatti hojjedhee ture ruuzii wajji jechuudha. Har'ammoo shawarmaa wajji nyaadhama jechuudha. Shawarmaa jechuun baraata. Isaa sanarratti booda wayitee xumuruudhaaf deemu isiniif qabadhee dhufa jechuudha. Amma xabbasuutti jirra jechuudha. Isiin toni gurguddoon jirti, xixiqqoon jirti. Ani yeroo bitanii fidaniin irraammoo isaa fiddee nabittiin jedheetu malaala. Egaa kana jechuudha. Roobiyaanii maqaan isii roobiyaanii. Kanaaf roobiyaan sanduucha godhuuf anaatti illee haaraa isinitti illee takkii haaraa ta'uu mala takkii mootu beekuu mala. Namni akkatti beeka. Anaaf hojii kiyya biddeena kiyya waan ta'eef hojjechuudha. Hojiirra oolchuudha isiniin jedha. Egaa nafaana bu'aan affeerraa kiyya laayikii sabskiraayibii godhaa. Baay'ee na daawwataa jirtanii guddanaaf galatoomaa isiniin jedha. Kunoo sanduucha bifa kanaan baraattaa isinii jedhullee kana soosiin isaa immoo kan mayoneesa kanneen irraa kan hojjetaman jechuudha. Isa kana walitti hanga kachaba ga'u naqadhee chipsii irratti godhee amma furnootti guura jechuudha. Dachaasee jechuudha. Akkuma jalqaba irratti isin agarsiise sanii dachaasee wayitee waan irra kaa'ee wanta haraaraa kan ho'isu jira isarra kaa'aa jechuudha. Isarratti walitti qabsiisa jechuudha. Ani gaayadhee hin beeku ni mi'aa isiniin jedhe isinitti himuudhaa fi waan hojjedhu hojii kiyyarraa isin agarsiise baay'ee tokko isii mootu baay'ee hin hojjedha malee akkas isiniin jedha. Ijoolleen keenya warri Itoophiyaa hedduu waan akkana hin beekanii. Kanillee hojjechaa jirra isiniin jenna. Jajjabaadhaa jajjabeessaa isiniin jenna. Egaa ramadaanni halkan leeyleetul qadriiti.
dadhabina wajjin umrii dheertuu fayyaa bareedduu rabbi isinii haa kennu. Egaa jabaadhaatii kadhadhaa rabbii keessan itti warwaadhaa isiniin jedha. Warreen yaada muraada keessan qabdan halkan khairii kanatti yaada muraada keessan himadhaa rabbii keessanitti. Rabbiin isin cinaa haa dhaabbatu, bakka jirtan maratti isin faana haa jiraatu, fayyaa isinii haa kennu. Egaa geemaata kanallee an hunoo godhee jira jechuudha. Sambuusallee qopheessee jira jechuudha. Hunoo qophii fuxuraaf deeman, amma fuxuruuf deemanii azaanuuf ka'ee jira. Ani mutuuqo qopheessaa jira jechuudha. Egaa kana fakkaataa daawwattoota kiyyaa waan nafaana turtaniif guddaa tokko naaf galatoomaa isiniin jedha. Egaa isa kanan dachaasee amma achitti guura. Akkasitti irraa waa hubattan jedhee yaada. Roobiyaana saanduuqa illee godhamu amma arra